naannoon Oromiyaa ispoortitoota 51 gosoota ispoortii aadaa 11 irratti kan hirmaachise yoo ta'u akka waliigalaa qabxii 61 qabachuun olaantummaan xumure jira. Naannoon Oromiyaa wal dorgommii seenaa biyyaalessaa keessatti olaantummaan xumuruun kan jalqabaa osoo hin taane irra deddeebiidhaan riikaardii biyyaa kan harkatti galfate naannoon Oromiyaadha. Wal dorgommii aadaa kanaanis tokkoffaa bahuudhaan mataa ol qabatee jira. Ashamaar kafuunee kabajamtootaaf jaalatamtoota hordoftoota madda walaabuu miidiyaa qophii addaa kallattiidhaan kan isin biraan ga'uu jirru gara miidiyaa madda walaabuutiin laayik sheer gochuudhaan nu jajjabeessaa isiniin jecha gara qabxiilee keenya ijoottiin isin deebisa. Dorgommii ispoortii aadaa bakka tokkummaa fi obbolummaan itti mirkanaa'u jedhan Aadde Roozaan biyya isaanii irraa kallattiilee adda addaatiin yaada garanarrattis dabarfatanii jiran. Naannoon Oromiyaa ol aantummaa isaa cimsee itti fufee jira. Kanarrattis kallattiidhaan waan kiyyeeffanne qabna. Pirezidaantiin keenya Tiraamp maraatee jira jedha miseensi koongiresii Ameerikaa. Miseensi koongiresii Ameerikaa yaada dabarfataniin yeroo ammaa kanatti rakkoon gurguddaan koongiresii Ameerikaa keessa galee jira. Galtee kanaaf immoo itti gaafatamummaa kan qabu Pirezidaantii biyya Doonaald Tiraamp jechuudhaan yaada isaanii dabarsanii jiran. Hojiileen isaan hojjechaa jiran hojii maraatuu fi raatuutii kan jedhanis koongiresii biyyaalessaa Ameerikaa keessaayi. Kunis ta'ee sun yaadota adda addaa kallattiilee adda addaatiin yeroo ammaa kanatti barreeffamaa jiran kallattiidhaan isin biraan geenya. Kibxata boruu Iraaniif guyyaa dhumaati jedha Pirezidaantiin Ameerikaadha. Maaltu ta'a guyyaa boruu kan jedhus maddeen adda addaarraa waan kiyyeeffannee kan gurra isin buufnu ta'a. Pirezidaantiin Ameerikaa erga dhaadachuu jalqabanii ji'oota lakkoofsisuun isaa waan yaadatamudha. Kanarrattis immoo waan addaa kiyyeeffannee kan isin biraan geenyu ta'a. Dhuguma Iraaniin kallattiidhaan of jala deebisuu danda'anii kan jedhus yaada biraati. Itti aanaan pirezidaantii Iraan haleellaa yuunivarsiitii teekinooloojii Shariif irratti raawwatameef mallattoo maraatummaa fi malana dhibdee Tiraampidha jechuudhaan yaada isaanii kallattiidhaan dabarsanii jiran. Yeroodhaa yerootti jechoota fufurdoo walitti deebifachuudhaan pirezidaantii Ameerikaatii fi hooggantoota Iraan jidduutti kallattiilee adda addaatiin yaadonni adda addaas darbaa jira. Kanaanis wal qabatee yaadonni hedduun Tiraamp irratti kan darbamaa jiran. Tiraampiin maraataadha kan jedhus kallattiidhaan darbaa jira. Qaala'insa gatii gabaa ayyaanaatiin akka hin mudanneef qophii barbaachisaa taasifamu biiroon daldala bulchiinsa magaalaa Finfinnee guyyaa har'aa ifoomsee jira. Kanaanis waan qopheeffamne qabna. Iraan dilbata kana magaalaa kaaba Israa'el Haifitti haleellaa misaa'ilaa ulfaataa raawwachuu isaa maddeen adda addaas kallattiilee adda addaatiin wal harkaa fuudhanii darbaa jiru. Yeroo jalqabaaf koreen waardiyyaa warraaqsa Islaamaa Iraan viidiyoo hoogganaa ol aanaa biyyattii haaraa agarsiisu qoodanii jiran. Kunis ajanda dubbii ta'uudhaan marsaalee hawaasummaa irratti kallattiilee adda addaatiin qoodamaa jira. Maxxansi miidiyaa hawaasaa imbaasii Iraan Seeraaliyoon jiru irraa suuraa Doonaald Tiraamp faana mo'anneerra ergaa jedhu isaanii irratti yaada kenneef eeyyan kabajamoo jechuudhaan kallattii adda addaatiinis dabarfamaa jira. Kanaanis wal qabatee yaadota adda addaa isin biraan geenna. Itoophiyaan fayyadamummaa waloo fi tasgabbii naannichaa Kwaatar waliin hojjechuu itti fufuu akka qabu obbo Adam Faaraa yaada dabarsanii jiranii. Kanaanis waan isin biraan geenyu qabna. Kabajamtootaaf jaalatamtoota hordoftoota keenya laayik sheer gochuudhaan nu wajjin tura. Dorgommiin ispoortii aadaa bakka tokkummaa fi obbolummaan itti mirkanaa'u jedhan Aadde Roozaan ispoortiin aadaa seenaa duudhaa fi eenyummaa saba tokkoo kan calaqqisiisu yoo ta'u mootummaanis ispoortiiwwan aadaa hawaasa keessa jiru akka beekamu taasisuudhaan dhalootaa dhalootatti akka darbuuf xiyyeeffannoo olaanaan hojjechaa jiraachuu isaa maddeen ifoomsaa jiru. Bu'uuruma kanaan dorgommii ispoortii aadaa 23ffaa feestivaalii agarsiisa aadaa 19ffaa biyyaalessaa guyyoota torbaan magaalaa Hararitti dorgomamaa ture guyyaa har'aa goolabbii argate. Naannoon Oromiyaa biyyaafis Afrikaanotaafis seenaa gaarii kan qaban atileetota qofa burqisiisuun osoo hin taane wal dorgommii kanarrattis kallattiilee adda addaan hirmaate jira. Dorgommii kanarrattis naannoon Oromiyaa ispoortisoota 51 gosoota ispoortii aadaa 11 irratti kan hirmaate yoo ta'u akka walii galaatti qabxii 61 walitti qabachuun olaantummaadhaan xumure jira. Naannoon Oromiyaa wal dorgommii naannoleetti geggeeffaman yeroodhaa yerootti riikaardii kan qabatee fi seenaa gurguddaa kan qabu akka biyyaatti naannoo Oromiyaati. Haaluma kanaan guyyaa har'aa jila ispoortii aadaa 23ffaa feestivaalii ispoortii aadaa 19ffaa Oromiyaa bakka bu'uun injifannoo galmeessee magaalaa Adaamaatti simannaan addaa taasifameefii jira.
Sagantaa simannaa kanarratti argamuun haasaa kan taasisan hooggantuun biiroo dargaggoota ispoortii Oromiyaa Aadde Roozaan biyya akka jedhanitti bara kana karaa adda ta'e mootummaan sadarkaa gandaatii kaasee xiyyeeffannoo guddaa ispoortii aadaatiif kennee hojjechaa ture. Milkaa'uun kun argama isaati jechuudhaanis ibsanii jiran. Jilli naannoo Oromiyaa bakka bu'uun guddummaa Oromoo fi aadaa isaa injifannoo kan mul'ise ta'us galateeffatanii jiran. Feestivaalii ispoortii aadaa bakka tokkummaa jaalalaa fi obbolummaan itti mirkanaa'u fi akkasumas aadaa seenaa fi eenyummaa hawaasaa bakka itti calaqqisiifamu ta'us eeranii jiran. Mootummaan xiyyeeffannoo haaromsa aadaatiif kenneen hojjechaa jiru keessaa ispoortiin aadaa guddisuuf babal'isuun isa tokkodha jechuudhaanis injifannoo argame kunis bu'aa tokko jechuudhaanis dubbatanii jiran. Itti gaafataman waajjira kaalaastara hawaasummaa obbo Nuuraa Guyyoo gama isaaniitiin jilli ispoortii aadaa bara naannoo Oromiyaa bakka bu'uun injifannoo galmeessaniif galateeffatanii jiran. Injifannoon kun mootummaan caalmaa damee kanarratti akka hojjetuuf hojii guddaa hojjetame keessaa isa tokkos jedhanii jiran. Mootummaan jijjiirama akka ispoortiin ammayyaa ispoortii aadaaf xiyyeeffannoo kenname hojjechaa jiraachuu himanii kana mirkaneessuufis dargaggeessaa fi hordoftoota horachuun barbaachisaadha jechuudhaanis dubbatanii jiran. Xumura sagantaa kanarrattis ispoortisoota, leenjistootaa fi qaamolee injifannoo kana galmeessan keessatti gumaacha olaanaa taasisaniif badhaasni beekamtii adda addaas kennamuu isaa ergaaleen guyyaarraa marsaalee hawaasummaarraa arganne ni ifoomsa. Pirezidaantiin keenya Tiraamp maraatee jira jedha miseensi koongarasii Ameerikaa. Miseensonni koongarasii Ameerikaa haala fayyummaa sammuu pirezidaantii Doonaald Tiraamp irratti yaaddoo qaban kallattiilee adda addaatiin ibsachaa turuun isaa waan yaadatamudha. Haaluma kanaan pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp waraana Iraan waliin biyyattiin geggeessaa jirtu wal qabatee tarkaanfiin fudhatan qofa osoo hin taane waan dubbatanis haalli sammuu isaanis balaa keessa jiraachuun nu yaadessee jira kan jedhan miseensonni koongarasii kunneen miira hawaasa biyyattii keessatti mul'ataa jiru waan qooddataniin fakkaatu jechuudhaanis qeeqa itti fufanii jiran. Keessumaa guyyoota muraasaas tarkaanfiin akka feeteen fudhatan ulaa hormuuzaa dirqisiisuun Ameerikaaf addunyaa biratti rakkoo kan fidan Tiraamp ulaan murteessaan kun akka banamuuf fala dha'uu irratti xiyyeeffachuu mannaa bu'uuraalee misoomaa Iraan balleessuudhaaf dhaadachuun isaanii sammuun isaanii to'annaan ala ta'uu agarsiisa jechuun miseensonni koongarasii Ameerikaa maddi oduu Israa'el gabaase jira. Seenatariin Ameerikaa seenatar miinitarii liidar Chark dubbii Tiraamp kun to'annaa alaa fi haasaa nama maraateeti jechuudhaanis qeeqa isaanii itti fufanii jiran. Itti dabaluunis dubbiin pirezidaantii Tiraamp kun yakka waraanaa ta'uu fi doorsanii akka namichoota isaanii irratti haleellaa geggeessan kun nu fageessa malee nu kaleessu jechuudhaan yaada isaanii dubbatanii jiran. Biyya keenya kana kan caaltu isheef mala jechuudhaan yaada isaanii kan dubbate Iskoojumaari. Seenatariin Biraayinar Saandar namni jedhamu Tiraamp nama balaa qabuu fi sammuun isaa fayyaa hin qabne jechuudhaan qeeqa jabaa irra kaa'ee jira. Iyyan Tiraamp nama sammuun isaa fayyaa hin qabne kanaaf Ameerikaan kaayoo akkasii hin qabdu kan jedhus yaada isaanii dabarsanii jiran. Gabaasichi xiinsammuu isaanii tasgabbaa akka hin taane himee jira. Haasaa Tiraamp guutummaan guutuutti madaala kan hin qabne jechuun kan ibsan ammoo seenetara biraa Chiris Marpaadha. Michuun baay'een dhiyoo fi deeggartuu Doonaald Tiraamp kan turanii fi booda garuu Tiraamp walitti bu'anii baatii Janawaarii bara kana aangoo kan gadhiisan akkasumas erga aangoo lakkisanii booda Tiraamp gantuu jedhamanii kan waamaman miseensi koongarasii duraanii Moorjoroo Taayilar Giriin pirezidaantichi maraattummaa akka dhiisanii fi yaala xiinsammuu akka taasisan yaamichas godhanii jiran. Pirezidaantiin Ameerikaa yeroodhaa yerootti qeeqni adda addaa koongarasii biyyaalessa keessaa fi hayyoota adda addaatiin dameelee siyaasaaf diinagdeedhaan qeeqni isaanii cimee itti fufee jira. Kunis ajandaa dubbii garee biyyaalessaas ta'ee jira. Osoo boba'aan Iraan fudhadhee silaa mallaqa hedduun horadhaa ture akkasumas uummata Iraan kana kunuunsaan ture jechuudhaan daldala beekamaan Ameerikaa fi pirezidaantiin biyyattii Doonaald Tiraamp yaada isaanii dabarsanii jiran. Kunis ajandaa dubbii keessaa fi maraattummaa isaanii kan garsan keessaa tokko jedha. Naannoo Iraan caalaa diinummaa qabu waan jiru natti hin fakkaatu. Iraanonni qabsaa'otaa fi loltoota ciccimoo fi gara laafina hin qabne jechuudhaanis pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp yaada isaanii X irratti ifoomsanii jiran. Gar tokkoon qeeqaa gar tokkoon faarsuun Iraan cimee itti fufee jira. Kunis immoo maraattummaa isaatii kan jedhanis hedduudha.
Yuunivarsiitii rukutanii akka gootummaatti dhaadachuun maraattummaadha jechuudhaan kallattiidhaan yaada itti dabarsanii jiran itti aanaan pirezidaantii Iraanii. Yuunivarsiitii rukutanii akka gootummaatti dhaadachuun maraattummaadha. Itti aanaan pirezidaantii Iraan yaada Iraan irraa kallattiidhaan pirezidaantii Ameerikaa Doonaald Tiraampiif dabarsanii. Itti aanaan pirezidaantii Iraan haleellaa yuunivarsiitii teekinooloojii Shariif irratti raawwatameen mallattoo maraattummaa fi maalna dhibee Tiraamp jechuudhaan yaada isaanii dabarsanii jiran. Haleellichi gartokkee yuunivarsiitichaa kan mancaase yoo ta'u Giddugalli teekinooloojii fi masjiida yuunivarsiitichaa keessas manca'ee jira. Haleellaan kun dhiyeessii gaazii Tiraan keessaa addaan kuteera. Dr. Muhammad Raif pirezidaantiin Tiraamp beekumsa Iraan dhagaa yookaan ijaarsa boombii barbadeessa keessa akka hin taane hubachuu dadhabdee jirti jechuudhaan yaada isaa dabarsee jira. Mishigiin beekumsaa keenya inni guddaan sammuu fi fedhuu piroofeesarotaa fi beektota keenya keessa jechuudhaan yaada ajaa'ibsiisaa dabarsanii jiran. Mishigiin beekumsa keenya inni guddaan sammuu fi fedhii piroofeesarotaa fi beektota keenya keessa jechuudhaan yaada isaa dabarsee jira. Mishigiin kun ammoo gonkumaa kan cabu miti jechuudhaan jecha ajaa'ibsiisaa pirezidaantii Ameerikaaf dabarsee jira. Eeyyan mishigiin keenya kun gonkumaa kan cabu miti piroofeesarotaa fi dooktorootaan kan ijaarame qora qalbii hawaasummaatiin kan madaalame jechuudhaan yaada ajaa'ibsiisaa dabarsee jira. Erga waraanni kun jalqabee yuunivarsiitonni Iraan keessaa hedduun haleelamanii jiru. Yuunivarsiitiin saayinsii fi teekinooloojii Tiraanii fi Shahid Bashaa yuunivarsiitii dabalatee kanneenis haleelamanii jiranii jechuudhaan gabaasa BBC'f dabarsee jira. Garuu waan tokko danqaan nurra hin geenye hayyoota aktiivistootaa fi paayileetotaa fi injiinarootaa fi saayintistoota hedduudhaan badhaanee jira jechuudhaan yaada isaas dabarsee jira. Ameerikaaf Israa'el Iraan keessatti mana barnoota hospitaalaaf daandii dabalatee bu'uuraalee misoomaa kanneen kaayoo waraanaa waliin hin qabanne irratti deebii haleellaa raawwachaa jiru. Kun immoo sirriidhaa miti jechuudhaan biyyi Iraan yaadasii dabarsitee jirti. Lolootaan gammaatti geggeessine irratti nuti iddoolee shakkiinsa waraanaa Ameerikaatiin wal qabatan irra geggeessine malee tajaajila bu'uuraa biyya takka keessatti ittiin geggeessine. Kun immoo mallattoo fageensinee yaaduti jechuudhaan guyyaarraa Iraaniin ergaalee ajaa'ibsiisaa siyaasaan caalamu Ameerikaa agarsiisanii jiran. Eeyyangaa hayyoota hedduu qabna piroofeesarotaa fi akkasuma immoo leekchararoota gurguddaa qabna jechuudhaan mishigiin beekumsaa keenya gonkumaa cabuu hin danda'u jechuudhaan biyyi Iraan ergaalee ajaa'ibsiisaa pirezidaantii Ameerikaa Doonaald Tiraampiif dabarsanii jiran. Aleensa gatii gabaa ayyaanaatiin wal qabatee magaalota adda addaa keessa raawwataa jiruun kallattiidhaan to'annoo seeraa jala oolchuudhaaf yeroo ammaa kana gadi fageenyaan irratti hojjetamaa jiraachuun isaa ifoomaa jira. Ayyaana soomee hiikkaatii fi ayyaanota adda addaatiin wal qabatee qaala'insi gatii gabaa ayyaanaatiin akka hin mudanneef qophii barbaachisaa taasifamu biiroon daldala bulchiinsa magaalaa Finfinnee ifoomsee jira. Foon kiiloo tokko qarshii 650 akka dhiyaatuuf hojjetamaa jiraachuus beeksisee jira. Hooggantuun biiroo daldala bulchiinsa magaalaa Finfinnee Adda Habiibaa Siraaj ayyaana soomee hiikkaa hordoftoota amantaa kiristaanaa Faasikaa ilaalchisuudhaan ibsa gaazexeessotaaf kennaniin hanqina oomishaalee gabaa ayyaana soomee hiikkaa Faasikaa akka hin uumamneef naannoleen waliin qindoominaan hojjetamaa jiraachuu isaanii ifoomsanii jiran. Daldala seeraan alaa namoota geggeessan irratti to'annaa fi hordofii cimaan taasifamuu ibsanii jiran. Adda Habiibaa Siraaj akka jedhanitti oomishaaleen industirii fi qonnaa akka ayyaanaaf barbaachisutti akka dhiyaatuuf wiirtulee gabaa ja'a gabaa dilbata 246 fi baazaroota kutaalee magaalattii 11 tajaajila akka kennan taasifamanii jira jechuudhaan yaada dabarsanii jiran. Xaafiin kuntaala 201 shunkurtiin kuntaala miliyoona 2 horii qalmaa 600 reefi hoolaa miliyoona 1 akka dhiyaatu ibsamee jira. Odeessa keenyaan gammaa kan isin biraan gahaa turre gara miidiyaa madda walaabuutiin hordoftoota keenyaa kanneen addunyaarra jirtan laayik sheer gochuudhaan nu wajjin turtan galatoomaa isiniin jechaa sagantaa birootiin amma walitti deebinutti kan isin wajjin turre miidiyaa madda walaabuurraa ergaalee jajjaba kallattiilee adda addaatiin kan isin biraan geenyu ta'a laayik sheer gochuudhaan nu wajjin turaa isiniin jenna.